Jaalladhii gammadaan maqaan dhaloota isaanii Qaasim Haaji Usmaan Roobaa jedhama. Maqaan ittiin beekamu maqaa qabsoo Nadhii Gammadaa jedhamuudha. Nadhiin bara 1955 kutaa Arsii Oonaa Zuhaayii dugda keessatti abbaa isaa Haaji Usmaan Roobaa fi haadha isaa adde Aminaa Borsee irraa dhalate. Jaalladhii Gammadaa obboleewwan dhiiraa 8 fi dubara 4 waliin dhalate. Jaalladhiin barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa irraa hanga yuunivarsiitiitti barataa cimaa ture. Jaalladhiin barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa irraa hanga yuunivarsiitiitti barataa cimaa ture. Qormaata kutaa 12ffaa irratti qabxii olaanaa galmeessuun yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamuun ogummaa fayyaa barnootaa faarmaasii barachaa ture. Barnoota isaa waggaa tokkoffaatti qabxii olaanaa galmeessuudhaan barnoota waggaa tokkoffaa akkuma xumureen roorroo uummata Oromoo irratti raawwatamu jibbuun barnoota isaa addaan kutuun osoo maatii isaatti hin deebiin bara 1986 abaa'utti makame. Nadhiin bara 1993 walgayii abaa'oo irratti hirmaachuuf waardiyyoota isaa 6 wajjin osoo gara iddoo Bookee 27 jedhamutti deemuun bakka Askoo jedhamu kan daangaa Arsii fi Harargee jidduutti argamtu butamee achi buuteensaa dhabame. Nadhiin goota sammuu qaru kayyoo dubbatu haasawu isaa jechoota akka rasaasaatti onnee namaa rukutu kan sagalee onnattummaa fi kutannoon dubbatu sanaan hedduu beekama. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoo fi kutannoo dhugaa qabudha. Dhaadannoowwan muraasni Jaalladhiin ittiin beekamu biyya keenya jaalannu nama wajjin qooddannu seenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan nutti hidhatee muratee dhaadatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuuf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beeka karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisuu jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Seenaa abboota keenya kan aannolee dhuman san jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaan. Hundi keenya iyyuu uummanni Oromoo bakkaayyuu harka wal qabannee waliin dhaabbannee waan warri aannoleetti wareegamaniif san gatii itti godhachuudhaaf fuulduratti tarkaanfannu. Oromoon tokko amantiin addaan hin bahu. Oromoon gosaan addaan hin bahu. Lagaan addaan hin bahu. Gaaraan addaan hin bahu. Kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haa badu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurratti murteessisuuf dhidhiibu haa badu. Jaalladhii Gammadaa akkuma barnoota maatii isaa biraa manaa bahetti barnoota isaa addaan kutuun roorroo saba isaa irra gahaa jiru sammuun isaa taa'ee ilaaluu waan dadhabeef qabsoo Oromoo abaa'oodhaan gaggeeffamutti makamuun hanga har'aatti achi buuteen isaa dhabame. Jaalladhii Gammadaa naannoo Tigraay keessatti hidhamee dararamaa jira kan jedhuu fi Nadhiin ajjeefameera kan jedhu yaadota qabatamaa hin taanetu jiru. Uummanni Oromoo goota sabaaf jedhee achi buuteen isaa dhabame barbaaddachuun dirqama Oromummaati. Achi
ijji buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree wal jaalacha wal dhabnaaree jedhe Haacaaluu Hundeessaa. Kallattii biraatti yoo hiikaniitiin hin jedhan warri sun hiikate dubbii fida. Masisi? Hiikate? Mammaakame sun dubbii fixuuf mammaakame. Waan akkasii waan fakkaatutti mammaakanii akka dubbii fixatanii mammaakama. Dubbii mammaakame san immoo jara lamaan keessaa kallattii biraatti hiika. Kallattii biraatti yoo hiike dubbii fida. Dubbii akkam? Dubbii wal dhabdee kallattii biraatti kennee jechuudha mammaakanitti. Kennee kallattii biraatti hiikata inni. Naa kanatu akkasii. Intas akkasii. Naa dubbii fida yoo jedhe waan isaan wal qabdee saniin abaasaa itti heddummaata yookiin itti fufaa hin jabeessa jechuudha duruu caala. Mammaaksa. Dubbii fida. Fakkeenyaaf amma takka achii bobaan naman ajaa'ibni. Takka achii bobaan naman ajaa'ibni. Takka achii bobaan naman ajaa'ibni yoo jedhamu. Takka achi bobaa. Takka achiin bobaan. Takka achii bobaan naman ajaa'ibni. Takka achiin. Bobaan naman ajaa'ibni. Tokko jechuun takka maqaan sin badiin jechuudha. Takka immoo carraan sin tariin jechuudha. Amma fakkeenyaaf gabayaa ganama argattee guyyaa yoo jette gabayaa ganama argatte san hin argatte. Nyaataa bitaa yoo jettee hin argattu gabayaan quufte ka. Mammaakame kana namichi immoo ana bobaan na ajaa'ibe jedhee yoo jedhe kallattii biraa ta'e dubbii fide jechuudha. Ana bobaan ajoomte yoo jedhe kallattii biraatti kennee jechuudha hiika biraatti kennee. Ana bobaan ajoomte yoo jedhe duruu caalaa dubbiin sun hammaatee jechuudha. Kanaaf mammaaksi dubbii fixa dubbii fidaa wani jedhanii kanaaf. Mammaaksi amma waabeen guutee allaattiin irra martuu jedha. Waabeen guuteen dhuguma allaattiin irra martuun sobaa jedhan. Akkamitti? Amma akkaataa yookiin jabeessu wanna san oovarii godhuun allaattiin irra martu jedhan malee bishaan guutee samii jala gaheetiin yookiin allaattiin irra maruu dadhabdeetiin sodaan qabdu jechuudha. Kanaaf waabeen guuteen dhuguma allaattiin irra martuun sobaa. Kabbu yoo jabeessanii aggaannan jechuudha jabeessan jechuudha. Naa akkasiitiin Yuuneen miillaani asitti Ameerikaa deemaa jechuudha. Mammaaksa kana. Jette haa jedhanii nakoobaa jette tayfiin jedhan. Jette haa jedhanii nakoobaa jette tayfiin. Jette haa jedhanii. Jette haa jedhanii. Haa jedhanii. Nakoobaa jette tayfiin jedhan. Nakoobaa jechuun tayfiin hagam geetti. Koobaa jechuun hidhuu jechuudha akka dhabee yookiin kun laphee faa koobaan beekta harkisan. Buqqeetti irra kan waan jetti haa jedhanii nakoobaa eessa qabdee eessa koobdamee waan hin jirre jechuudha. Garuu isi tayfii ta'ee garuu namni jette isiin akkas jettee adaganyaa dhanaan haa jedhanii dubbii hambifatu jette haa jedhanii nakoobaa jette tayfiin jedhan. Waan akkasiiti. Mammaan waan akkasii irra dhaabattee dubbii irra dhaabattee waan irra dhaabataa jiru waan dubbataa jirtu san irra dhaabattee mi'eessuuf yookiin namni wal lole araarsuuf yookiin ittiin kolbisiiftee araarsuuf gammachiiftee addaan walitti araarsee nama addaan bade walitti siistee walitti araarsuuf si fayyada mammaaksa waan akkasii. Mammaaksa dubbii fida dubbii fixaa. Mammaaksan duratti galteen galuu qabdi yookiin wanni wayii uumamuu qabu. Osoo mammaakin dur. Waan san irratti dhaabattee osoo dubbataa jirtu keessa dubbiin sii dhufa mammaaktee.
dubbiin jara san wal fakkaatu wal dhabdee jara sanii fakkaatu yoo sii dhufe mammaaka san fiddee achirratti dhaabdee akkana ture jettee himta. Waan sadi fakkeenyaaf namicha osoo karaa deemu adurree miicaa jira beektaa? Adurree miicaa jiru namichi karaa muka walaatu osoo deemu maal hojjettana mana jireetti beektime adurree miicaa jira lakki nama hinduutu ayyee kaaba gaadhiisi jedhee biraa ta'e gaara bu'eetin iyyuu ol deemu adurree muute duute siin hin jenne hinduuti siin hin jenne jennaan maawaa osoo miicu duute osoo cuufu duute mammaaksa kana mammaaktu baama waan ta'e wayii irratti waa yoo galteetini dubbii irratti mammaakte fakkeenyaaf yoo namichi waa araarsuuf jette suni araara san dideetiin hin jedhe waan ati didde san bira yoo tare balaa isa muudatuuf ittimta yoo inni sana didee balaa isa muudatu aga'uu dida kaama aga'uu dubbii namni hin fidhe rabbutu uuminii jedhama dubbii namni ilmi namaa hin fidhe rabbuyyuu hin uumne hidhuma kaa dubbiin ni dhuma maaltu fixare namatu fixa inumaa yoo uumne dubbii ilmi namaa hin fidhe rabbi hin uumu dubbiin inni rabbiyyuu uumne dubbii ilmi namaa hin fidhe rabbiyyuu uumne kan nu jennu waan qabaniin gabaa bahanii jiru. Waan qabaniin gabaa bahan jechuun ati waan qabdu irraa gabaa baata. Kan hambaa kee hin ta'u jechuudha. Ati waan mana keetii qabdu yoo ollaan kee sanqaa qabaatetti gabaan baate gabaa gurguratuuf bahe ati immoo lukkuun bayatta. Lukkuu gurguratuuf baata. Maal bira kanaa dhaabattee namuu waan qabuun waan qabaniin gabaa bahanii yoo waan akkasiiti. Waan biraa hin fiddu kaa. Inni wallaa keetii qotilee gabaan baate ati qotilee hin qabne hin fiddu kaa. Eessaa fuutare hin qabdu. Amma karaa biraatiin kana qarshii inni qabu irratti hundaa'ee qofa miti kaa'ama. Jiruu irratti amma namni tokko akkamittiin kana sochooshinii gara garaa keessa taa'ee waan qabaniin gabaa bahanii jechuu danda'a. Gabaa jechuun amma gabaa qofa bichaa miti. Amma wanti fakkaatu. Ani hiyyeessa sargiin waaman warra ollaa keenya waliin. Warra ollaa keetii xiqqoo sirra jira. Marqateet dhadhaatti naqeet sargii sandaqa cidha san. Ati immoo asitti hiyyeessa. Akkas godhuuf immoo hin qabdu. Hafuuf immoo warri sun siifi warra sinillee wal qixa. Kana waan godhuuf akkuma isaanii san marqitu qixxaa godhattee ittiin deemtaa jechuudha. Kanaafuu waan qabaniin cidha dhaqanii hafuu lachuu sargii san cidha san hafuu waan firummaan isaanii dhoogu dirqama waan ta'eef fira dirqii waan ta'eef kanaaf hafuun immoo ta'u hin san caalaa kumatamaa firoomni isaanillee hin qal'ataa hin haphataa jechuudha. Kanaaf hafuu irra akka warra sanii osoo hin taane akka warra sanitti marqattee dheeressitee deemu osoo hin taane ati waan qabduun qixxaa godhattee cidha san dhaqxaa jechuudha. Kana waan qabanii cidha dhaqanii yookiin waan qabanii gabaa bahan jechuun waan akkasitti. Amma fakkeenyaaf ebalu akkasitti mululibsii godhatee tuni yoo deeme ati immoo akka isaatti yoo qabanne kama qabdu miiccattee deemtaa jechuudha. Waan qabdu kan waan mataa keetii qabdu waan qabdu miiccattee akka xuriinsi nan buune hanga dandeettu kafaa namaaf si fakkaatuun godhattee deemtee cidha san dhaqxaa jechuudha. Galmi isaa garuu tokko cidha waamamtanii cidha san hafuudha malee badiin cidha dhaquun akka humnaatiin dhaqanii jechuudha. Amma mammaaksa kana mammaaksa biraatiin akkamitti ibsa? Mammaaksa biraatiin tirgiin haga humnaatiin dorrobdii jedhu.
Tirri jechuun waan xiqqoo fakkeenya qocaa jechuudha akka foormii qocaa jechuudha. Humna isiitiin dorgomti akkuma isiitiin jechuudha. Ufii ol yaaddu jechuudha. Waan qotee waan isaanii dhala hin dhala yoo jette hin dandeettu hin jettu. Kama isii kama fakkaattu isii buuftii jechuudha. Daftii jechuudha. Dhungoon firummaa guddifti malee boqoon furdiftuu jira. Boqoon furdiftu. Higale? Dhungoon firummaa guddifti malee boqoon furdiftuu jira. Higale? Amma namni yoo walitti hin jedhe si dhungata. Si dhungata kan gara si dhungata kan dhungoon si dhungata sun boqoo kana furdiftu. Garuu maal furdifti? Firummaa san furdifti. Firummaa jiru san furdifti malee firummaa jiru san jabeessiti malee boqoon furdiftu. Asirra dhungattee yoo jette boqoo sana waan gootu jechuudha. Faayidaan qabdu. Faayidaan qabdu. Firummaa sani jabeessiti yookiin furdifti. Isa akka jettu.